Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee viidiyoo haaraa walitti deebine maashaallah. Viidiyoo nanarra qabadhee isinii dhufe kireema fuulaa bareedaa fuula keenya nuuf qulqulleessu nuuf bareechu qabadhee isinii dhufee jira. Aga gama viidiyoo hin deemneen duratti warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa idaamaa isiniin jedha. Mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina. Viidiyoo haaraa akka gadi dhiisuun dafee simbira dhaqqaba waan ta'eef warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Kireema kana hojjechuudhaaf wanti na barbaachisu kunoo akkuma sitti argitan kun ruuza as keessatti dhiqee qulqulleessee haga naga'u takka qopheeffadhee jira. Ruuzi fuula keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Mineraala hedduu of keessaa qaba. Fuula keenya ka aduudhaan ta'ee qorraan ta'ee yookaan ifaajee yaada guddina garagaraatiin fuulli gogaan fuula keenyaa osoo hin ga'inii walitti nu jalaa shunturee umrii keenya al'ana gogaan keenya ka biraa fakkaatu gogaa keenya hin diriirsaa hin qulqulleessaa. Fuula walitti butame kanneen hin didiriirsa jechuudha. Sammalellee wanta gugurraacha fuula keenyarra jiru wanta xixiqqaa fuularratti nu ba'e yoo qabaannellee nurraa qulqulleessa. Ruuza kana qopheeffadhee distii hin bilcheessa jechaadha. Distii xiqqaa isaa akka keessatti bilcheessu qopheeffadheeti. Bishaan burcuqqoo takka asitti godhadha. Haga ruuza kana bilcheessuudhaaf naga'u jechuudha. Egasii ruuza kana asitti naqee walitti bilcheessa. Asii yoo barbaadan bishaan illee danfistanii gubbarranti godhuu dandeettanii akkuma isinitti tole. Ruuza kana bishaanitti godhee bilcheessa. Haga inni sirriitti bilchaatee laafutti jechuudha. Ibiddarra godhee walitti deebina. Kinoo bilchaataa jira. Suutaan akkanatti ilaalaa bilcheessaa. Hagan sirriitti bilchaatu yoo xiqqaate haga daqiiqaa 20 takka bilcheessa. Kinoo haganni bishaan fixatee bishaan mara fixatee haganni goguunnee garuu haganni bilchaatu bishaan isaallee hin fixachiisu xiqqoo tokko jalatti hambisa. Ruuzi gariin dafee yoosuu bilchaatee bishaan fixataa yoo osoo hin bilchaatin bishaan isin jalaa fixatu ta'e xiqqoo tokkotti dabaluu dandeettanii kana fakkaataa bilcheessee walitti deebina. Kunoo bilchaatee kana fakkaata. Amma immoo meeshaa wayii akkanatti fuudheeti namni akkanatti wanta daakamuun hin qabne as gubbarratti gootanii akkasitti gadi cuunfaati sirriitti haganni gadi cuunfamee jalatti gadi taruu haala kanaan akkanatti irraa gadi cuunfatuu dandeettanii. Viidiyoon asitti addaata achitti dukkanaa maaliif garagara akka hin jenne dhiifama. Lafti halkanii wayitee ani waraabu achitti ifaan xiqqoon diimata asitti addaata kanaafi. Kinoo haala kanaanii namni maashinii juusitti daakamu hin qabnellee akkanatti cuunfitanii jalaa yoonni bilchaate godhachuu dandeettanii. Haala kanaan godhachuu dandeettan jechuudha. Ani har'a immoo maashiniidhaan daakkadha. Maashinii waan qabuuf ganaa harkaan akkas gochaan oolu. Maashinii fuudheeti juusii xiqqaa san fuudheeti as keessatti godhadhee daakee bulleessa. Hedduu tokko fuula bareechaa keessattuu yeroo wintara akkanaa ka fuulli nama goggogan fa'aa hedduu tokko bareedaadha. Oowwuma isaa akka ibiddarraa fuune sanii miti xiqqoo tokko ganni gab jedhee gadi deebi'u eegaa haganni mara qabbanaa'ee bishaan ta'ullee hin eegina. Kanatti qadaadee daaka. Ka maashina kana hin qabne haala reefitiin baafatuu dandeettanii. Haala kanaan bulleesseeti. Meeshaatti keessaa gara galfadha. Kinoo daakamee bullaahee kana fakkaata. Kun bareedaa kireemii ta'ee jira laafee bareedee jira. Akkanatti haala kanaan kophaasaa kanallee yoo barbaaddan yoo mana keessaa qabaattan giriisliinii yookaan viitaamin E faa yoo qabaattan fuulaaf bareedaadha itti hidhaatanii dibachuu dandeettanii. Kinoo kana fakkaata. Ani ammoo irdii itti dabalaa kophaa isaatii miti. Irdiilleen fuulaaf bareedaadha.
Irdii illee waa hedduu of keessaa qaba. Kunoo irdii orgaanikii fayyadama. Kama nyaata mana keessatti itti fayyadamu ka orgaanikii ta'e fayyadama. Irdiin kun pirootiinii, ayiranii, kaalsheemii, viitaaminii illee ka akka viitaamin C, E, K waa hedduu of keessaa qaba. Kana malee ka biraallee hedduu qaba. Baakteeriyaa ta'ee fangasii garagaraa fuula keenya irratti wal horeetii akka finniisaa fi shifii garagaraa wanta fuula irratti ba'ee nu rakkisu kana nurraa ittisuu irratti nu gargaara jechuudha. Baakteeriyaa fangasii sanillee nurraa ajjeesaa wanti akka finniisaa faa fuula irratti yoo nu ba'e nurraa balleessa jechuudha. Fuulallee akkasuma bareechaa hin qulqulleessaa hin diriirsaa irdilleen hedduu tokko bareedaadha. Kanaaf irdillee itti ida'aa. Kophaa isaa ruuzallee fayyadamuu dandeettanii garuu irdii yoo walitti makan sirriitti faayidaa jara lamaaniyyuu arganne jechuudha bareedaadha. Kunoo maashaallah ijattuu namatti tola kireemii bareedaa ruuzaaf irdii kana hojjedhee jira. Yoo mana keessaa qabaattan giriisiliinii yookaan viitaamin E ka zayitii qibaatii viitaamin E mana keessaa qabaattan itti hidhaadhaati walitti fayyadamaadha. Ani jara lamaaniyyuu mana keessaa hin qabu kanaaf akkanumatti fayyadama. Meeshaa akkanaa yoo mana keessaa qabaattan ka qadaada xixiqqaa isaa akkanatti meeshaa kanatti garagalfattaniiti haga torbaan tokko firiija keessa gootanii itti fayyadamuu dandeettani. Uummata akkan jijjiiramuu jechuudha akkanatti ani amma kun yeroo takkaaf yoo dibadhe natti baay'ata waan ta'eef akkanatti firiijii keessa kaa'ee torbaanitti yeroo 3-4 fayyadamuu dandeettanii wanta akka miidhaa fuularra hin fidu. Faayidaa malee miidhaa fuula tokkocha irratti iyyuu hin fidu jechuudha. Torbaan yoo barbaaddan yeroo 3-4 akka isinitti tole fayyadamuu dandeettanii. Wanta fuulatti diddibannu kana yeroo takka lama dibattanii faayidaa yoo irraan argi wama takka faayidaa hin qabu hin jedhinaati. Yoo fuula keessan irratti miidhaa tokkocha iyyuu hin geessin haa xiqqaattullee faayidaa xiqqoo sinumaa kenna waan ta'eef itti deddeebi'aadha itti fayyadamaa akkasitti faayidaa isaarraa argitan isiniin jedha. Itti deddeebi'amee deemu malee wanti tokko faayidaan isaa akkanumaan dafee guyyuma tokkoon hin argamu wanti orgaanikii mana keessaa kuni kan akkanatti booda firiijii keessa godha. Kana ammoo karraa hafe akkanatti dibadha. As dura obboleettiin tiyya takka na gaafattee jirti mormi kiyya hedduu tokko walitti shunturaa osoo hin ga'ini mormi kiyya akkanuma guddaa walitti na jalaa shunture jettee jirti. Akkanatti bakka morma kan keetii bakka qaama keenya hundayyoo dibanne bareedaadha garuu bakkuma nu barbaachisu akkanatti morma kee kana jala dibatteeti eegasii haga ta'e tokko turtee wayitanii sirratti goge halkan dibatteellee raftee ganamallee ofirraa dhiqxe wanta akka rakkoo hin qabu ruuzillee irdillee wamno garatti gadi nyaannu nurra ooleef nurra bulellee miidhaa takkallee hin fidu. Jalqaba haga hin dibanne dura bakka dibachuu barbaannu san saamunaadhaan dhiqannee kaanee booda dibanna wayita dibanne ammoo bishaan qomaan ofirraa dhiqna jechuudha. Saamunaa lammatatti hin deebisnu. Fuula kiyyallee dibachaa sin agarsiisa kunoo kana fakkaata. Lafti halkanii xiqqoo gubbaarra dibaa sin agarsiisa. Yoo akkanatti dibatanii sin agarsiisin namni gariin wanta ofiitti hin fayyadamne wanta kijiba faayidaa hin qabne nama agarsiisa jira. Kanaaf natti illee hin tolle lafti halkanii nu biraa ga ta'e tokko fuularratti akkana dibadhee sin agarsiisa. Nama dibadheeti wayitanni fuula kiyya reeftana saamunaan dhiqadhee jira. Wayitanni gogee jedhe ofirraa bishaan qomaan ofirraa dhiqa. Wayita dhiqannee jenne ammoo ruuzii xiqqoo tokko fuula nama goggogsee walitti nama harkisa waan ta'eef kireemii fuula keessaniif ta'u ka fayyadamtanii dibatuu dandeettanii dibadhaadha akkasirra faadha. Isa qofa dibattanii ofirraa dhiqxanii akkasin hin rafinaa wanta akka kireemii ta'e fuula keessan dibadhaa fuula akkasinii laafuu fi kana fakkaata kunoo kireemiin hojjedhe. Faayidaa bareedaa qaba. Faayidaa isaa argatuudhaaf ammoo itti deddeebi'aadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo jaallattan obboleewwan keessaniifillee sheer godhaadha akka irraa fayyadamaniif isinillee laayik, sheer, comment, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a. Yaadas yoo qabaattan akkasuma karaa komentii jalaatiin naaf kaa'adha. Aga video biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.